Jirra jirtuu hordoftoota madda nageenyaa oduu guyyaa har'aa kasnitti waan sayyawweeti. Bahaa fi lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Harargee aanaa Mi'eessoo keessatti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa irraa miidhaan qaqqabuu foomse. Onkololeessa 10 bara 2020 akka waraanni bilisummaa Oromoo Harargee aanaa Mi'eessoo Araddaa Jajjabaa keessatti haleellaa waraana mootummaa Sakattaa Bobbee irratti raawwateen hedduu du'aaf madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ona baha Oromiyaa keessa socho'u yeroo ammaa haala kanaan dura baratamee hin beekneen humna jabeeffatee tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beekame. Ati eenyu boo? Ani Bodeessoo Nagaasaan jedhama. Ayyee. Godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaaraare. Ayyee. Ganda Leenca Gurraacha Araddaa Leencaa Baqqalee keessatti dhaladhe. Ayyee. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa ona Nuunnu Qumbaatti onkololeessa 9 bara 2020 takka haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen ajajaa poolisii humna addaa Oromiyaa godina Illuu Abbaa Booraa guutamaa nama jedhamu loltoota saarraa waliin ajjeesuu beeksise. Humni kun humna obbo Sakattaa Bobbee yoo ta'u guutumaan hoogganaa isaanii ta'uudhaan kan odeeffanne. Oduma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqqaalaa keessatti milishaan uummata rakkisaa ture kan maqaan isaa Lataa Morodaa jedhamu waraana bilisummaa Oromoo haleellamee hospitaala jiraachuu beekame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii bakka adda daandii Ilfataa fi Warqaa geessuu gaara Hoolaa jedhamuun beekamutti ijoollee Oromoo nagaa shaneedha jechuun halkan kaleessaa naannoo sa'a 7tti ajjeesanii darban. Ijoolleen ajjeefaman kun naannoo biraarraa kan fidanii fi hanga ammaatti bakki irraa fidan hin baramne jechuu jiraattonni naannawa sanii himu. Humnoonni Tigraay loltoonni Itoophiyaa gartuuleen isaan tumsan haleellaa qindaa'aa adda hundarraa nurratti bananii waan jiraniif hawaasni addunyaa nuuf haa balaaleffatu jechuun waamicha dhiyeessan. Adda bilisa baasaa Tigraay TPLF ibsa waraana haala haaraan eegale kan ilaalchisuun har'a ibsa baaseen haleellaan raawwatamaa kan jiru jettiiwwan waraanaa taankiiwwan meeshaalee waraanaa jajjaboo fi dirooniiwwan gargaaramuun jedheera. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoota Tigraay irratti haleellaan jabaatullee ejjennoo isaaniitti cichaniiru. Itti dabaluunis obbo Geetaachoon haleellaa mootummaa torban darbe eegalee ammaan humna guutuun raawwatamaa jirudha jedha. Naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF tootan keessatti haleellaan qilleensa hammaateera jedha. Oduu maddeen alaarraa arganneen ammoo US fi Taalibaan marii isaanii Doohaa xumuran. US fi Taalibaan Afgaanistaaniif deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf walii galuu hoogganaan Taalibaan biyyattii bulchaa jiran himan. Hagaya darbe humnoonni US Afgaanistaan erga bahanii booda yeroo duraatiif hanga'oota US fi Taalibaan Qataritti fuulaa fi fuulatti wal arguun marii gaggeessaa turan xumurameera. Gargaarsa namoomaa dhiyeessuun cinaatti gareelee finxaaleeyyii to'achuuf lammiilee US achitti hafan baasuunis dhimma marii ijoo keessatti. Hoogganni US mariin kun faarra gaarii fi ogummaan kan dabalame ta'uu himan. Taalibaaniif beekamtii akka kennutti fudhatamuu hin qabu jedhu. Dubbi himaan mootummaa Ameerikaa Ned Price deeggarsa namoomaa kallattiin uummata Afgaanistaaf dhiyeessuu irratti qaamoleen lameen mari'achuu beeksisan malee hanga ammaa odeeffannoo bal'aa hin laanne. Lola hamaa mudateen kaaba Chaayinaa bulchiinsa Shaantii keessatti namoonni miliyoona 2tti siqan qe'ee buqqa'an. Roobni cimaan torbee darbe roobe aanaalee 70 fi magaalota hedduu keessana manneen hedduu mancaaseera. Sissiga lafaas bakka hedduutti uumeeraa jira miidiyaan biyyattii. Ammas roobni hammaatee waan jiruuf lubbuu baraartonni hojii isaanii hojjechuu hin dandeenye jedha. Lolaan balaafamaan kun erga yeroo darbe bulchiinsa Heenaan keessatti lubbuun namoota 300 caalanii galaafatee booda ji'oota 3 keessatti deebi'ee ammas mudate. Ollaa bakka balaan lolaa mudate Heebii keessatti konkolaatonni bishaan keessatti kukkufanii argamu. Bakka kanatti namoonni 3 du'aniiru. Namoota konkolaataan kufe keessa turan 51 keessaa 11 dhabamaniiru. Naannawaa seena qabeettii iddoo argama soodoowwanii fi hambaalee hedduu kan taate bulchiinsi Shaantii manneen 17,000 caalan balaa lolaa hammaateen dhabde. Namoonni 12,000 caalan iddoo biraatti geeffamaniiru. Sissiga lafaa balaa lolaatiin mudateen poolisoonni 4 madaaniiru. Egaa hordoftoota keenya oduu guyyaa irraa qindeessee kan isinitti mana Sayyid Daawwetii haga guyyaa biraatti walitti deebinutti nagaan tura.